Ramadaanni baranaa kun akkasitti qophaa nu baastee barreen gaddaa biyya ormaa keessa mana madaamii keessa nu baastee baranammoo kunoo harmee koo bukkeetti maatii kiyya bukkeetti gammachuudhaan firii ta'ee tsooma jedhe kunoo akkasitti olii gattee badee salaam alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii isin faana jiraatu annagaa akkootti galata rabbii bakka jiraattanii akkamii tsoommanni kuuwwanarra qabee fakkeenyaaf warroonni akka Suudii fa'aa Itoophiyaa fanarra qabanii warroonni Kaayiroo fa'aa jiran immoo ganaa bor qabu jedhanii garagara natti fakkaataan hin beekne hundaafiyyuu nuti qabnee jirra. Warri qabdanii jirtan rabbii isiniif laaffisu rabbiin isin gargaaru isiniin jechuun barbaada. Baranallee akka biyya alaatti maashaallah qabbanadha. Rabbiin isiniif laaffisu hojii madaamii kanallee isiniin jedha. Barreen gaddaa gaaniyyuu waggaa kana yoonan kana saambusaafa marmaraa jira. Hin beektu jechuudha hundi keessaniyyuu. Kanaaf jennaan rabbiin hunduma keessaniyyuu isin gargaaru rabbiin isin milkeessu isiniin jedha. Ani dhugaa rabbii akka yaada kiyyaatti yookaanis immoo akkan karoorfadhee biyya galeettis maatii koo bukkeetti gammachuudhaan deebi'ee galee tsooma jedhee yaadee ture. Egaa akka yaades ta'uu didee akkan karoorres ta'uu didee jechuudha. Maaliif jennaan ijaarsi koo ammaallee achuma jira. Biyya jira jechuudha. Baay'ee lolaa jira harmee koo wajjin baay'ee tokko wal loluutti jiru. Silkiidhaanitu dawwalee lola jechuudha. Mucaa koo naaf fidaa, mucaa koo naa dhiyeessaa, mucaa koo barumsarraa addaan kuttanii isinitti abdadhee mucaa koo isinitti kennadhee baramma kanayyuu isinitti kennee akkamitti mucaa koo haadhatti na duraa laattudhe. Dheengadda akkuma beekamu mana dhufee deebi'e garuu jechuudha. Amma immoo silkiidhaan dawwaleetu doorsisuutti jira. Dhugaa waa inni godhuyyuu hin beeku. Obboleettiin isaa ammallee manatti hin galle jechuudha. Bakkee ma jirti isheellee sababii isaatti manaa baatee jirti. Ijoollee warra kaan immoo lakkoofsa bilbila koo gaafachuu sodaatee. Sababii kanaatti ani kunoo dhugaa rabbii harmee kooyyuu ergi gaafa qidaameetii silkiin seen hojjetu. Obbolaan koo namni bira jirus hin jiru. Hundi isaanii hojii qabu walumaa gadi faffaca'anii jiru. Silkii warroollee immoo itti dawwalee gaafadhee nagaa isaaniitti dheengadda argeen ture naan jedhee warri ollaadha jechuudha. Ani immoo bakka hojiin jira naan jedhee kaleessa jechuudha. Ergi gaafa qidaameetiin dawwaleef dhugaa rabbii qidaamee sanatti himaa turte. Baay'ee tokko na lolaa jira akkamittiin ituu mucaa koo fuutanii itti laatu isinitti amanadhee sanarraan iyyuu immoo barumsarraayi. Mucaan koo dirqama naa deebuu qabaa, dirqama naa galuu qaba naan jedheetu na loluutti jira naan jette. Jechuumarraan hamaatti hin dubbatin hin jireeni waan hamtuutti hin deebisinii waan isa aarsuutti hin dubbatinii osoo hin argin fuutee deemte jedhanii hin jireen. Dhuguma immoo osoo harmeen koo hin argin hin fuudhee deeme malee otoo isheen argiteetti ta'ee jechuudha natti hin laattu isheen iyyuu. Maaliif jennaan isheen iyyuu baay'ee bu'aa turte waan ta'eef obboleettii kootu dawwalee tasgabbeesse malee jechuudha. Baay'ee tokko akkamittiin mucaan itti rakkadhee guddisee na jalaa fuutee deemti jettee harmeen kooyyuu bu'aa turte. Akkuma garaan kee si yaadee akkuma ati dubbachaa turte sanatti dubbadhu malee ati hamtuutti hin dubbatinii. Maalirraa qabda mucaa koorraa hin jedhiniini dhala isaati waan ta'eef gaafachuu danda'a hin jedheeni. Achumarraan ishinaan jette gaafasii ergasii garuu silkiin seenaan hojjetu yaaleen dadhabee dhugaa rabbii waan isheen keessa jirtu hin beeku. Wanta akka silkiin seen immoo hin cufamu. Yoo niitoorkiin didellee bakka niitoorkii barbaaddeetu deemtee nattaasofti jechuudha. Badaa niitoorkiin gara keenya sanatti badaa darbeen hojjetu darbeen hojjeta garuu isheen barbaaddeefa ala gabbaateefa yoo manni keessi dideeyyuu gabbaatee miskoolii naa gootee dawwalaaf jechuudha. Amma garuu isheenis miskoolii naan gootu na didee jechuudha. Obboleessa koo tokko amma gaafadheen ture. Mee nan gaafadhaa naan jedhee warra ollaan gaafadhaa daniyyuu gaafadheen jira. Kanaaf jennaani dhugaa rabbii gaafati waan tokko karoorfattu bakka oomatu karoora sitti baafata dhugaa rabbii. Ammatu namanni biyya hin jiru ta'e hangalee maatii kiyya biratti tsoommanaa jechuudha. Amma tsoomiin kun amma wanta kunatti hin fakkaatu dhugaa rabbii waa tokko chuulaa qophaa kiyya tsooma waan ta'eef hedduu na dabbaree baay'ee tokko na dabbaree of na jibbisiisa dhugaa. Maal gochiifaan galeen jedha gaafan taa'ee yaadu maaluma gochiin galee kan hin tsoomana qophaa tsoomuun jedha bakka cinqii bakka waa meeqa yaada immoo deebi'ee immoo nan dhiisa dhugaa rabbii. Deebi'een immoo dhiisa dhugaa.
maatii makiyyayyuu ijaan arguun immoo waan guddaadha iyyuu immoo jedhee gaafan taa'ee aaruu hedduun cinqama jechuudha sanii fi akkasii soommanni dhugaa rabbii waa tokko hin qopheeffanne. Shoorbaa bakkee marraa amma namni waaxuu cinceefaa kana garbuufaa kana walitti funaaneetu shoorbaa qopheeffataa mitiire ani bakkee marraan bitadhe kanuma suuqiirra kanuma biyya alaa sana shoorbaa isa biyya alaa sana hin beektu miti asis hin jira. Isuman bitadhe malee shoorbicha bichaan hojjetadha malee yageemaatii saambusaa maalii waan tokko laa dhimma isaan naqu dhugaa rabbii. Waa tokko laa waan argadde viidiyoo koo hojjetadha kan kanaa achi ciisaan oola malee waa tokko iyyuu isin hin jiru waa tokko hin qopheeffanne maaltu jiras. Namnis hin jiru namumti ammati biyya kanatti wajjinaaf xartee maal jettee giftee moo hojjetattu namni si bira jiraate namatti tola. Kanaaf jennaani akkasitti kunoo raamadaanni baranaa akkas ta'een isin hin jedhu dhugaa rabbii cinqiin qabu yeroon biyya arabaa jiru olii gaffii gaatan hojjedha hojii koo gammachuudhaani. Amma bakka karaa meeqa yaaddoon natti galtee karaa meeqa yaaddaa hundumaafuyyuu fayyaa qabaachuun iyyuu waan hunda caalaa hundumaafuu waanti hundumtuu keeriidhaa fi waan hin jedhu tokkollee hin qabu inshaalaatii du'aa naa godhaa isinillee rabbiin isinaa gargaaru isiniin jechuun barbaada. Warra cinqii keessa jirtanii warra yaaddoo keessa jirtanii warra akka koo birrachaa teessanii rabbiin isinaa gargaaru rabbiin isinaa milkeessu isiniin jechuun barbaada. Hundaafiyyuu ani irra caalaatti kan amma akkan qophaa'u waan barbaade godhachuu nan danda'a garuu bakka akkasumatti hin beeku an dhugaa rabbi narra buufatee ma jira. Tu sirkeen mammaa naa ba'e bakka nan gammada natti tola yoo narmee kooti dawwalee isin fayyaa nagaadha hojjetachaa jira naan jettee natti tola dhugaa rabbi. Gaafa qidaamee waan hundumaa bitadhu jedheeni ayyaanaa fi soommanaaf jechuudha. Waan soommanaa shoorbaafaa kana maal kana waan hundumaa qopheeffadhu jedheeni qopheeffadheera gabaan iyyuu dhaqee naan jettee natti himtee turte. Ergasii kaasee hafuura isheen nageenye dhugaa rabbii waa tokko hafuura isheen nageenye bakka kanatti xinnoo sammuun koo na cinqamee otoo achi hin jiru ta'e jaarsi koo achi hin jiru ta'e sammuun koollee nan dhiphatu nan cannaqamu jechuudha. Sababiin achi jiruufidha kan xiqqoo sammuun koo na dhiphate malee inshaallah hundaafiyyuu waan hundumaafiyyuu gaa rabbumatu beeka rabbumatu nama milkeessa gama rabbitti kennadheen dhiisa malee namaa tokko aaree cinqamee jechuudha. Sammuu koo of hin naannessu jechuudha. Dhugaa rabbii amma naa danda'ametti nan obsaa dhugaa rabbii obsuudha malee waa meeqan godha dhugaa rabbii. Akkasii ijoollee keenya haasaa isinitti hin baay'isuu warra na dhaggeeffattanii hedduu tokko galatoomaa isiniin jechuun barbaada rabbiin immoo isin haa jabeessu. Ijoolleen kiristaanaa sanarraan iyyuu immoo hin tsoomtu sanarraan hojiin isinitti baay'atti isinillee jechuudha rabbiin isin haa gargaaru. Tsoomiin barana walirra bu'ee hundaafiyyuu rabbiin isin haa milkeessu rabbiin isin haa gargaaru isiniin jechuun barbaada. Akkasii kaa du'aa nu godha du'aa isinii godha inshaallah.